الرحيم جلقبا يقل مقا ربي غاري تهيتيني مقا ربي تنجلقبنا واني الرقبني سنفتياني زكاة الفطري دا يجودا أكما بيكم زكاة دركما إيغا مقا زكاة دفع دركما يجودا كغنا ولين دبجودا تنيو زكاة الفطري دبنا يرون كيس يروسمو يرو إني خنمودا أرسو مني قيان دي دمي سديت halkan sadidami sagal barakumaaf dhibba afurii afurtamii ja'a ramadana irraa guyyaa jumaatii guyyaan kun jechuudha ka rabbiin irraa nuga alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha abdallah ilma umar radiyallahu anhuma rabbi isaan irraa haa jaalatu abdallah irraayis umar irraayis rabbi haa jaalatu qaala ni jedhe abdallaan kuni farada rasuulullahi sallallahu alayhi wasallama ergaan rabbii dirqama godhe jedhe dirqama rabbiin godhe san ergaan rabbiitis dirqama isaa biyyatti geesse maal dirqama godhe zakaatal fitri zakaa fitri akka kennamu dirqama godhe jechuudha ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam angam dirqama godhe saa'an jedhe soogurra takka akka kennamu dirqama godhe saa'an min tamrin aw saa'an min sha'iirin soogurra takka timirarra yookaan immoo garbuurra زبان الرجال ربي عليه الصلاة والسلام وأفريق النماطري وأفرام مالي قمدي دافي غربودا تمرة كان أفرابا مو آنانغو غوغا جتشورا كان تبا آتوري آنانغو غوغا وجي وأفريق النماطري وبليان كينيا وأفران كان رتد أبني وأفران كان ملائكة نون انتون جنة هنجنو مالي من طعام جدي نياتر جدي ربي عليه الصلاة والسلام waan nyaatatti lakkaamu boqqolloos ta'ee xaafiis ta'ee har'a keessa galchuu qabna jechuudha min xa'aamin nyaatarraa waan jedheef jechuudha waan nyaata jedhamee lakkaamu dhugaatiin hin ta'u wanni akka ittoo yookaan immoo akka lugaa gadiitti danfa jedhanii wanni kophaatti nyaatamne nyaataa wajjin malee hin ta'u jechuu duuba kanaafi nyaata yookaan limmatarraa bahuudha qabaa obboleeyyan keenya duuba sooguda tokko jechuun saa'ii jechuun afaan oromootti sooguda tokko jechuudha soogunni tokko hoo hammame akka aadaa naannoo keenyaatti soogunni tokko yeroo tilmaamamu takkaa'ummoo akka waliigalaatti akka jiran harka nama diriiraa tokko harka nama guddaa tokko akkasitti gooneeti kana afur kennuu qabna nama tokko irraa jechuudha shanacha takka yookaan immoo gana harkaa takka akkasi qabne kana afur safarree kennuudha qabna. sun immoo yeroo tilmaamamu akka naannoo Harargeetti qadiyyee jedhaniini qadiyyee afuris ni ta'a jechuudha akka naannoo keenyaatti kubbaayaa afur yookaan immoo burciqoo 8 jechuudha walumaa galatti wanni tilmaamuu qabnu harka nama guddaa harka diriiraa kana afur ta'uu qaba arba'atu amdaadin jedhan saa'ii yookaan sooguda jechuun muddii yookaan shanacha guddaa afur ta'uudha qaba kanaaf kanaa gadis irru baasuun hin barbaachisu eenyutu baasa ka jehuuf immoo eenyurratti alal abdi wal hurri gabri baasuu qaba bilisni baasuu qaba wazakari dhiiraa fi wal unsaa dhalaadha assagiiri wal kabiiri xiqqaan guddaan sagii yogguu jedhe isinarra dhalattees keessuma seenti jechuudha xiqqaa fi guddaa irratti ila dirqamataa jaarsa manguddoo minal muslimiina muslimtota irraa ta'uu qaba awwala zakkaan fatirii kun irraa qeebalamuudhaaf jalqaba muslima ta'uun barbaachisaadha kaafira irraa hin qeebalamu nama shahadaa qabatee ta'uu qaba jechuudha duuba obboleeyyan keenya wa'amara ergaan rabbii duuba ni ajajee zakaatul fitrii kan baafamutti ajajee kan baafamu jechuudha ammallee duuba wa'amara bi'an tu'addaa qabla khuruuji nnaasi ila salaati osoo namni gara dirree ciidaa hin dhanneen duratti sadaqaatul fitiriin yookaan zakaan fitirii kun kennamuudha qaba osoo namni dirree ciidaa hin dhanne maaliif akka godhamannaan miskiinni itti haajomu kun ciidaan duratti hojiirra oolfachuu danda'a fedhu akaayii godhata fedhu daakkata fedhu immoo waan fedhe godhata jechuudha akka fedhetti itti fayyadamee nyaachuu danda'a kanaaf nyaata miskiinaatii jedhe jechuudha duuba obboleeyyan keenya osoo namni dirree ciidaa hin dhanneen duratti ta'uudha qabdi jechuudha yoo namni dirree ciidaa namaa ba'ee ka'ee kennanoo isiin sadaqaadha malee zakkaa miti sadaqaa akkuma nama sadaqaa kaan kennatuuti dirqama irraa buufti sawaaba hin qabu jechuudha obboleeyyan keenya kanaaf hunduu kaffaluu qaba keessaan bahu nama kan jedhamee islaama ta'e hunduu kaffaluudha qaba muttafaqun alayhi hadiisni kun bukaarii fi muslimii gabaasee irratti walii galamee
حديثني صحيح يجلوبا. هايا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي سعيد الخدري يعني صحابة إرجما ربي صحابتي تجدّا نمتي ماذا ربي سرها يلتو مال جده. كنا نعطيها نوتي كان باب نتاني زكاة الفطر كان كخن نتاني زبن ربي عليه الصلاة والسلام ساع من طعام جدوبا نياتا جدامي والله كام تكاومو لمتا وان جدني راباسات الرجل يجو أبي سعيد كني أو ساع من تمر أو ساع من شعير أو ساع من زبيب. وانا ما دبني أفرنما تكاو تمرو قجان عنباس نكبتا عنبا قوقال لك الناتر نوعي توكو جتشو عنبا في تمري kanaaf waa afurii jechuudha obboleeyyan keenya muttafaqun alayhi hadiisni kun sahiha irra walii galanii jiranii jechuudha. وفي رواية أو ساع من أكتن عن ننقب قارالين بهاتوري. قال أبو سعيد جزي حديثك ندبت أبي سعيد ما الجد ربي الرجالة أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستمع ولا لقيفا نسرت خبتشون برباش سارا. أبي سعيد نمني قدام كنا كجيت أمو أن سوقد الرأي رسين باسو أكما غاف رسول الله سنتي سوقد تكو باسون كبا جدي ونني كنا جدي مالي في غاف تكو معاويان جدن حجي وكا عمره داف ديمي جان حجي وكا عمره داف ديمي أكتي دوبا دعوة قدي خطبة قدي مال جدي قمديتم مو غتينسا إبدا غتينسا قدار غربورة تمرر نجالا مال جدي yoo garbuu ta'e suuguda baafne ejje yoo immoo qamadii saccimaa san ta'e jedhe qixxee suugudaa baasuu qabne jedhee daawaa godhee jechuudha Muaawiyaan jechuudha. Akkana jechuun isaa maali? Garbuu hogguu ta'u kana afur goonee hogguu qamadii ta'u immoo kana lama goona qixxee irraa gabbuufne jedhe kun bid'aadha hin jirredha jechuudha. Garuu raa'ayyi isaatiin jedhe Muaawiyaan hadiisa qabateetii miti. Raa'ayyi isaatii fi tilmaama yookaan qiyaasa godhatee innoo wal caalaa akkamitti qiimaadhaan baafne jechuu isaatii. Kanaaf Abi Sa'iidiin harkatti qabee harkatti morme. Abi Sa'iidiin kun nama cimaadha jechuudha duuba. Ergaa rabbiitti dhiyaachuu keessattillee nama jabaadha. Kanaaf Muaawiyaan akkana jedhee nu gorsee gizee jedhanii biratti dubbatan dubbii Muaawiyaa kana ofirraa achi dhahee lakki wanni kun hin ta'uu kun bid'aadha jedha. Har'a obboleeyyan keenya qamadii haa ta'u boqqolloo haa ta'u waan cocollee baasuutu irra khayrii qaba malee sawaabatti wal caala malee qiimaa isaatiin boqqollooni 15 garbuun immoo 30 jennee qixxee irra cabsuu hin qabnu. Waanuma lemmata jedhamee fedhuu 100 ta'a fedhuu kiiloon 100 ta'a fedhuu 500 ta'a waan filatamaa baasuu yoo dandeenye sawaaba guddaa nuuf qaba jechuudha obboleeyyan keenya. Haaya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة فطري دا دركما غودي ارغا ربي دركم الناس بياتي گيسه ربي دركما غودي اگر بوسه ارغا سارت ارغما ربي مو بيارتي دركما غودي كفلاجي كنا فرض زكاة الفطر سنة دا ورجان اسيت كفان جچودوبا زكاة الفطر سنة متي دركما فرض جريغا ارغا ربي دركما غودي وان جريف سنة متي ور سنة جرورا كنا حديثني سنة لك جو حديث ضعيفة حديث سيئة درد أبتشو هندن دو جتشو دو بليان كينيا كنافو ماليف تلك ما يقول يا ربي طهرة للصائم. هايا نما سو منا كل ليسو ودي زكاة الفطرين كان نمو مالي في نما سو منا كنا كل ليسو دافي مال الرا من اللغو والرفث. أما اللي دوبا بدي أتش خيسة دلغاني الرا نما سو منا كنا كل ليسو دافي دوبا دائما نو أسرد أبني دوبا نما سو منا كابو كل ليسو في إيجنة دائما نكان سو منا نجين يهو جنان سلما أتو زكاة الفطرين الرا قدان ساس نما سو منا كل ليسو في قالوا زكاة رأيتشودا زكاة الرا باو كبا الرا قدا أك غالبتي سو منا ساو كل ليسو داف. أمو إجولة دبلته مو أكما ولي قراتي
dirqama jechuudha namni hunduu hojjechuudha qabaa jechuudha. Xuhuratul lissaa'imi min al-lagwi nama soomanu qulqulleessuudhaaf min al-lagwi jechuun xaphaaf qishinaarra xaphaa keessa taphate qishinaa keessatti godhe kanarraa qulqulleessaa. Warrafati jennaan badii adda addaa dilii adda addaa dilii yookaan badii inni qabu irraa qulqulleessaa. Ammas ka sadaffaa immoo maalii fi waxu'umatan lil masaakiini nyaata miskiinaati jechuudha. Nyaata miskiinaati bakka argatee nyaatu hin qabu waan ta'eef sanumarraa eeggata. Kanaaf nyaata miskiinaati faman addaahaa qabila salaati fahiya zakaatun maqbuulatun zakaa sadaqaa qeebalamtuudha namni iidaan duratti kenne waman addaahaa بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات نمني عيدان بودتي كنمو أكما نما صدقة برا خنوتي كناف زكاة الفطرين كوني درقامة حاجة جودا إجولي رتمو هو إجولي باسمو أبادو باس جتو رتمو أكا علماء جرانيتي أبار رايلمون باسو قبا أما زهاد أمانا سارا باسو قبا garuu immoo yoo qabaatan immoo ofirraa baasuun barbaachisaadha. Ijoolleen kun qabaanaan ofirraa baasan jedhanii irra guddaan ulamaa'idha. Kana qabatanii jechuudha obboleeyyan keenya. Kanaaf wanni har'a qabannee dhufne kana fakkaata. Inshaallah rabbiin irraa haa qeebaluu. Wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.